Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtanis naa ga'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii keenya guyyaadhaan akkuma kanaan dura isiniif dhiyeessinu egaa barattoota ciccimoo maatiidhaa wajjin qabanneeti kan nuti dhiyaannu. Egaa guyyaa har'aa magaalaa Bishooftuutti argamneeti kan nuti jirru mana barataa cimaa tokkotti argamnee jira. Barataan kun immoo mana barumsaa jiru keessatti sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan akkasumas illee akka waliigalaatti illee sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan nama badhaasa garaagaraa argateedha. Egaa maatiin kun immoo eenyu jedhamu? Ijoollee isaanii immoo akkamitti qo'achiisu? Akkasumas immoo hordoffii isaanii ijoollee isaaniitiif godhan maal fakkaata kan jedhu immoo maatii kanaa wajjin wal isin barsiisa. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jecha nu hordofaa. Tole egaa galatoomaa isiniin jecha carraa nuuf kennitanii isinii wajjiniin gaaffiif deebii akka goonu faana fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaa guddaa isin galateeffanna. Isinillee galatoomana. Baay'ee gaariidha. Mee daawwattoota keenya wajjiniin isinis maqaa keessan gahee hojii keessanii akkasumas maatii keessan daawwattoota wajjin wal nu barsiisa. Dhugumaa maqaan kiyyalleen Gammachuu Alamuutan jedhama. Hojiin kiyyalleen konkolaachisaadha. Inni jalqabaa hangafti isuma Bashaadaa Gammachuuti. Lammaffaa yookiin Bashaadduu Gammachuu jedhamti. Kunilleen Sabboonaa Gammachuuti. Kunilleen Macarrashaadha. Kennaa Gammachuu jedhama. Haati isaaniitillee jiru kinooyi. Isaanilleen Fiichee Tuujii jedhamu. Baay'ee gaariidha. Mee egaa Bashaadaan barataa cimaadha. Akka mana barumsaatti egaa sadarkaa waliigalaatti sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan badhaasa adda addaa kan badhaafamedha. Mee Bashaadaan barataa akkamiiti? Gara gadii kaasee hanga ammaatti akkamitti beektu isin? Kara gadiitii kaasee yoggaa dhufu bakka siyaa'inni isaa bichaan kan namatti toludha. Isarraan ka'ee bakka gaafa mana barumsaa seenee galgala gosa inni baratu nan laala fi ama barumsa kiyyaatiin anillee badaan baranne gosa inni baratu gubbaarratti barsiisonni illeen barataan kun cimaadha jedhanii barreessanii waan naa erganiif ani immoo galgala nan qo'achiisa. Isarraan ka'ee gaafa kutaa lama ga'u innumtuu itti cimee bakka sa'aatii teechifatee halkan illeen ka'ee qo'achuudhaan sa'aatii teechifatee sadarkaa kana akka bahu ta'e. Kanaa Bashaadduunis akkasuma isaan morkachuun qabaa tokkoffaa bahuun qaba Bashaadaa caaleen argama kan jettu Bashaadduulleen koonnaa laali anaafis akkuma Bashaadaadha alaaltu anaafillee laali yoo jettee natti kennite nan laala fi maaliif Bashaaddota lakkuudha moo Bashaadda? Ay walumarra dhufi jennaanuma Bashaadarraa Bashaaddutti jijjiirranne. Bashaadaan barataa cimaadha. Barataa waan maatiin jedhu baay'ee nama dhaga'uudha. Maatiin nu yoo mana gorsine inni nama lolaa caalaa nama yoo gorsan nama dhaga'uudha Bashaadaan. Bashaadaan yoo lolteen siin dhaga'u yoo gorsite garuu amma nama tokko yoo teechiste akka nama tokkootti himte si dhagaa baay'ee nama dhaga'uudha. Baay'ee gaariidha. Mee akka isaan barattoota cimaa ta'aniif mee akka maatiitti isin maal irratti hojjettanii hordoffii akkamii gootu? Galgala akkuma siin jedhee wanta isaan baratan sirriittan hordofaa. Gosa isaan baratan guyyaatti meeqa akka baratan meeqa akka jala hafellee nan laalaa. Isarratti jajjabina kompiitera garaagarii siifan bita gaafa sirriitti baratte jedheetoo isaasitti immoo dishkineerota garaagarii nan bitaa fi hin dubbisaa Bashaadan. Sirriitti jaalala barumsaa hin qabaa. Qormaatuma takka illee namnaan hin boo'aa. Hin boo'inii jedheen jajjabeechee waan nan galleessan nan galchaa fi haati illeen akkasuma itti himtii guyyaa tokko. Yeruma hundas barumsaa bichaa osoo hin ta'in yeroo tokkos daa'imti taphachuutu irra jira sammuun isaa akka firii ta'utti. Sammuun isaa akka firii ta'utti yeroo tokko yeruma hundas immoo wannoo daftariirra yoo ta'e sammuun kee xiqqoo itti si cannaqama waan ta'eef taphadhuusii xiqqoo taphadhu ittiin baay'isii waan ta'eef fagaatinis taphadhus nan jedha yeroo tokkos abbaanis bira oolu anuma bira oolaa. Baay'ee gaariidha. Mee hagamaatti gaa badhaasota akkamii argatanii jiru kutaa gadii kaasanii hagamaatti? Kinoo barreen gaddaa isaan kana lamaan argate baranalleen kana argate tokkummoo warqiin akka waliigalaatti waancaan kan argate
manni barumsaa gaa hin deebi'e jennaan deebisnee malee akka dareetitti xinnoo tana argate kuni barreen gaddaatti argate lamaan isaa tokko immoo waancaa akka waliigalaatti kan argate mana barumsaatti deebisnee. Baay'ee gaariidha. Mee hordoffiin keessan manaa kaasee haga mana barumsaatti maal fakkaata? Mana barumsaatti illee hordoftu maal akka isaan jiran barsiisota isaanii gaafattume? Innan gaafadhaa xaalayaadhaanis barreeffamaan wanta inni balleechellee wanti inni muufateillee anilleen gaafa hojiin natti baay'ateetta hojiidhaaf hoggaan guyyaa baay'ee achi dhaquu baadde barreeffamaan wal hordofaa turre. Bashaadaan waan akkanaati irratti cimaadha. Naan jedhanii bakka hanqinni isaa kanallee jedhanii wanni natti himanamtu hin jiru. Ani immoo amma inni cimu caalaa hanqina isaa waan hin barbaaduuf irraa hin dhabaa. Bakka galgala amma dandeettiitiin nan qo'achiisa. Nan qo'achiisa amma inni iyyuu deebi'ee na qo'achiisuu jammare. Deebi'ee too. Ana caalee argame waan ta'eef na qo'achiisaa jira. Keessattuu afaan Oromoo qubee guutuu barreessuudhaan herreega sirriitti danda'a. Innuu na barsiisaa jira. Ani aga kutaa lamaa xiqqootti agarsiisee isaa ol isatu natti agarsiisa malee amma itti agarsiisaa hin jiru. Egaa sababanni barumsatti cimaa ta'eef tarii isinis dur barumsa jaallachaa turtan moo guyyaama keessa deeggarsaan itti dhufe moo haalli isaa akkamime? Jalqabaaf ani mana namaa ursoon taa'uun barumsa baradhee jiruun wal qixxaachuu didiyennaan kara jiruutitti gore gaa hojii gore afachuu gaa wanni jaaladhu mana barumsaa kana kan jaaladhe ani immoo micaan kiyya anaa ol fiduu qaba jedheetan inni illeen akkuma kiyyaa san godhachuudhaan mana barumsaa jaalala waan qabuuf anis immoo jaaladhee fi sirriitti wanni inni barbaadu guyyaa guyyaadhaan nan gaafadhaa nan guutaa fi. Baay'ee gaariidha. Egaa jajjabeessaa jirtu barsiisaa jirtu. Mee yeroo hojiin jiraa hojiirraa qoodanii ijoolleedhaaf maatiidhaaf yeroo kennuu irratti maal fakkaattume? Yeroo tokko siin jedhee ragaan konkolaachisaa waanan konkolaachisuuf ganama biraa hin ba'a galgalan galaa guyyaa tokko immoo riftii godheetuman wajjin hin deemnee tattaphannee too gallaa galgala immoo nuutuu waluu wal dharraanaa ana hoggaan irraa fadheetillee dadhabee too rafee kaina lali yarra na lalle naan jedhee tuttuqee na kaasuudhaan ani nan laalaa dadhabbiin illee natti dhaga'amu dhuguma of jajjabeechee sirriittan laalee fi toogaa anan beekus sirriitti laalee kanan hin beekne sirriitti jajee fi too akkasitti waliin turre Bashaadaan. Baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee yeroo baay'ee jajjabina maatiirraa barbaadu ati cimaadha hin dandeessaa jedhanii maatiin jajjabeessu jechoota gaarii irratti dubbachuudhaaf akka isaan onnatan ta'a. Mee akka maatii kanaatti ijoollee keessan jajjabeessuu irratti akkami? Dhuguma baay'een jajjabeessaa anammaa ati kutaa xuqushuma kara 7 8 geenyaan kompiitera sii bitaa jechuudhaan waadalleen galee jira. Wanta xixiqqaa immoo anuyyuu wanni godhe yaadadhu ammumallee dhuguma si'aayina inni qaburraa kaayee kompiitera nan bitaaf jedhe kutaa 7 8 eeguudhaayyuu miti baranumaallee nan bitaaf jedhee kanan itti hassaabuudha. Jajjabinan godhuuf keechaayi. Kana baay'ee gaariidha. Egaa maatii baay'een isinirraa baratu. Egaa ofii keessaniitu hin baratin ijoollee keessan immoo barnootatti akka isaan ciman illee hordoffii gahaa maal baratanii maalirra ooltan jettaniiti kan isin hordofaa jirtani. Mee maatiin egaa ijoolleensaa keessumaa dhaloota bor biyya kana jijjiiruu danda'u akka ta'aniif maal godhu? Yoo maatiin biroo yeroo tokko ijoolleen taphaa fi mucaa gubbaa irratti xiqqoo akka isaan waan nuun jenne hordoffiin isaanii yoo mucaa gubbaa kaachuudhaan daa'imti xixinnooleen akka duuba kaatteen baan osoo gizee tokko hordoffii godhanii ol deebisanii too ijoollee isaanii osoo jaalatanuu nyaara itti guuruudhaan osoo akka qo'atan taasisanii shaggaadhaa keenya ijoolleen baadiyyaatiillee bada akkanatti wannoon jedhu warri magaalaa kanaa baay'ee jaalatu. Namni jibbuun jiru ilmoo fi osoo jaalatanuu osoo nyaara itti guuruudhaan akka isaan qo'atanii fi sammuun isaanii akka bal'atu gaa
osoo manumatti ol dhoowwanii waan tokko itti himanii ani akka kiyyaatti amma bashaadaa rukutuu fi ari'uu caalaa mee koottu beeyati ammaan booddee ani si gorsuu hin danda'u nama kana hunda barate taate ani si gorsuu hin danda'u maaliif gizee tokko taphanii fi wanti garaagaraa fuudhee si balleechaa ijoolleen illee akka keetti ta'anii kanaafuu ati ijoolleedhaaf mataa ta'e argamitoo ijoolleen illee sirra laalanii akkasi duukaa deeman ta'e argamii jedhee ijoolleen argellee nama dandeettii kiyyaatiin gaa ittan himaa hundumtuu oduu akkasitti gaa hordofee na caalaa warri beeku jira jedhee yaada. Isaanin immoo waan jedhuun yeroo nama walitti dhufeenya qabnu biras yoo nan taa'u ijoollee keenya barsiifachuu qabna. Nuyi silaa keenya darbee ijoollee keenya yoo barsiifanne isaaniin jijjiiramuu dandeenya. Nuufis yoo darbuu baate waa'ee barumsaa kanaan ijoollee teenya nu darbuu danda'a. Akka keenyatti akka nafne ijoollee keechan barsiifadhaas nan jedhaani. Egaa yeroo baay'ee haadhatu ijoollee bira jira. Yeroo isaanillee karooraan akkatti fayyadamaniif akka haadha tokkotti maal hordofaarta? Ani yeroo inni barumsaa gales bashaadaa fuula kee dhiqadhuutoo bayyanadhuutoo waan har'a baratte irra deebii gaafadhu yoo abbee galee si gaafate sin dhibu obboru sooyuu barsiisonni irra deebi'anii si gaafatan sin dhibu irra deebii qo'adhu amma abbee hojjaarra waan inni waan hojjaarra ooluuf yoo gale immoo ani dafeetan dursee waan har'a barachaa oolte san sirritti qo'adhu yoo barsiisonni si gaafatan yoo abbeeti si gaafate sin dhibu sirritti deebistaa sammuu kee keessatti sin cannaqun jedhaani innis immoo yoo nan jedhe kana hin didu xiqqoo taphatee raawwateet ol deebi'ee barumsa ofii hordofaa kana bashaadan jedha. Tole mee maqaa kee mana barumsaa barattu daree barattu nutti himate immoo. Ani maqaan koo Barataa Bashaadaa Gammachuun jedhama. Kan ani baradhu immoo mana barumsaa Akaadaamii Maatii Waaqii. Kanan ani barachaa bee bara 2016 kutaa 4 kanan itti darbu ammoo kutaa 5dha. Kanaa jechuudha. Ani maqaan koo Barattuu Bashaadduu Gammachuun jedhama. Kanan baradhu immoo mana barumsaa Akaadaamii Maatii Waaqii. Baay'ee gaariidha gaa mana barumsaa kee irratti sadarkaa tokkoffaa keetiin badhaafamteetta waancaa badhaafamteetta jechuun dhagahee mee nutti himee gara gadiidhaa kaastee hagammaatti barataa akkamii turte? Ani duruma akkuma maatiin ibsaa turanitti dhuguma waanan fedhii barnootaa qabuuf jecha yeroo mucaan tokko tokkoffaa na biraa bahu ani immoo waanan biraa deddeebi'aa waan bahu wanti faayidaan barumsaa waan naan hin galleef waanan irra deddeebi'ee hin qo'anneef mucaan tokko hiriyaan kiyya kan bira tokkoffaa ba'ee jira kanaafan akkamittaan tokkoffaa hin baane jedhee manatti galee bo'ee sanaa booda ammaan booda tokkoffaan bahuun qaba jedhee yaade sanaa booda immoo hiriyaa kiyya dursa addisu inni akkanani tokkoffaa bahu akkana jajjabeessu kan na taasise inni tokko isaa jechuudha. Kanaaf mee kutaa gara gadii kaastee hangammaatti meeqaffaa baate? Ani kutaa tokko hanga kutaa amman jiru kanatti afuritti tokkoffaan ba'e jechuudha. Bara kana qabxii beeka galmeessitee meeqaffaa baate? Bara kana ammoo qabxiin ani galmeesse 98 afireejiin jechuudha. 98 tuqaa 75 kanan ani ba'es immoo akkuma beekamu tokkoffaadha. Akka mana barumsaattis kan tokkoffaa ba'e anaa jechuudha. Ani keejii tokkoffaatti sadaffaan ba'e. Keejii lammaffaatti immoo lammaffaan ba'e. Keejii sadaffaa ba'e kanaan argadhe. Mee Bashaadaarraa maal barattaa? Bashaadaan obboleessi kee barataa akkamiiti? Yeroo isaatti xiyyeeffannoo akkamii kennee qo'atame? Bashaadaan yeroo ofiisaatiif ka'u na kaasee anis nan qo'adha jechuudha. Ani yeroon qo'adhu wanti na dhibe yeroo jiraatu nan gaafadha inni immoo natti himaa jechuudha. Baay'ee gaariidha gaa ati barataa cimaadha. Akka mana barumsaa keetiitti gaa sadarkaa tokkoffaadha kan itti baate mee akka ati barataa cimaa taatuuf maaltu si gargaare? Ana tokkoffaa kan na gargaare maatii kootii obbo Gammachuu fi
adde fiicheetu na gargaare akkana ani barataa cimaa ta'uuf dura deemanii na galmeessanii ani yeroo sana nan taphadha ture kottama si galmeesseera barumsa kee sirriitti itti fufii akka sirriitti tokkoffaa baatutti cimii namni barumsaan cimaa ta'e abdii boruu ta'uu ni danda'a yookaan biyya tana jijjiiruu ni danda'a jedhee na gorsaa ture innis akkasuma ani akkuma inni naan jedhe sana yeroon beekeen qo'annerreen sobee walaloo barreessaa ture jechuudhaan sanaa booda barataan dursa addisuu akkuma sitti hime kutaa tokkotti dhufee waan akkanaati waan akkanaa qo'adhu qormaatarra dhufuu danda'a jedhee natti himaa ture jechuudha. Mee abbee kee harmeen kee immoo deeggarsa akkamii siif gochaa ture? Abbaan koo inni deeggarsa inni naaf godhe keessaa inni tokko hin baay'isiin kitaabota adda addaa dubbisii yoo waan dubbistu dhabdeedhe kitaabota addaa garii naaf biteera. Inni kan inni biraa immoo kan inni naaf bite wantoota kitaaba gaggeessaa fi kitaaba mul'ata kee akkamitti galmaan geessa kan jedhu kutaa tokko naa biteera jechuudha. Inni itti aanu immoo haadhi kiyya fiicheetuuji waan isheen naa bitte kan biraa isheen immoo walaloo yeroo barreessitu seera isaa akka itti barreessitu kitaaba sii bitaa kitaaba sana sii bite jettee isa naa bitte galgalarree na cinaa teessee mee barreessii jettee natti himaa turte jechuudha. Abbaan koo inni yeroo galu wanna baratte fidinaan jedhee ittan kennaa gosa kaan immoo kan hin baranne arran baranne jedhanii naaf laalaa bakka dogoggorri jiraate immoo natti himaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee abbee keetiif harmee keerraa maal baratte isaanirraa? Abbee kiyyaa fi haadha kootirraa waan ani baradhe tokko yeroo barnoota jaalatan ilmi abbaa akka caalu ilmi abbaa caaleedha Oromooni akkuma isaan ilma abbaa caalee argamuu qabeedhe waan inni naan jedhe tokkollee osoo hin jalaa hin gatin osoo hin hir'isin asiin geera inni immoo waan na gargaare wantoota adda addaatiin na bohaarsee sammuun koo akka hin cinqamne amma hin dubbisiniitoo waan har'a barachaa oolte yaadadhuutoo rafiitoo halkan immoo isin gaasaa hin dubbisaa yeroo sana sii galuu danda'a na jedhe malee jedheetoo na qo'achi na gargaaraa ture jechuudha. Mee egaa tokkoffaa ijoolleen yerootti fayyadamuu keessaa tokkoffaa boon jedha jechuun yeroo siif kennametti egaa fayyadamuun akkamitti fayyadamta time? Ani yeroon itti fayyadamu akkuma beekamu kutaa barana kutaa 4 barachaa ture sa'a 9tti gallaa sa'aatii 9tti galamu sana keessa ciree koo nan nyaadha sa'aatii 11 walakkaa yeroo ta'u ammoo wantoota adda addaa amma sa'aatii 11 walakkaa hojjetadhe bakkeen itti qo'adhulleen tolfadhe yeroo kara kubbaarreen taphadhe deebi'ee miila farka dhiqadhe daqiiqaa 30 ol deebi'ee qo'adhuufan yeroo sana ammoo hanga 11 daqiiqaa 30 sana gidduutti wanta daqiiqaa 30 ga'ee booda qo'annaa nan jalqabaa afaanota lamaan sirriitti dubbisaa inni amma sa'aatii 1 walakkaa nan dubbisaa afaanota sana ammoo daqiiqaa akkuma inni bara cimaa ta'e nan dubbisaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa yeroo ofii kana karooraan qoodanii fayyadamuun mee faayidaa maalii qabaate maalirraa fayyadamte? Akkuma beekamu faayidaan isaa har'a mul'atee argameera. Mul'atuun isaa kun ammoo faayidaa inni qabu an arge beeka. Karooratti fayyadamuun abdii qabdu sana galmaasii ga'uu ni danda'a. Yeroo karoora qabaatte wanti ati qabdu irratti karoora yoo qabaatte wanta fuulduraa sanirreen akka ati yaaddee bakka sana geessu karaalee sasalphaadhaan kan bira ga'uu dandeenyu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa barataa cimaadha akka mana barumsaa keetiitti sadarkaa jalqabaarra jirta. Mee karooratti yookaan mul'ati gara fuulduraatti qabdu maali? Ani karoorri ani qabu tokko maatii koo rakkoo amma keessa jiran keessaa baasuu fi
gara fuulduraatti immoo barattoota harka qalleeyyii ta'an fakkeenya adde Abebeech Gobanaa taanee osoo arganne barattoota daandii irra ta'anii barumsa dhaban fuudhee barsiisuu fi gara fuulduraatti immoo paayileetii ta'uun barbaada jechuudha. Ani fuulduratti paayileetii ta'uun barbaada. Baay'ee gaariidha. Meegaa yeroon kun egaa yeroo boqonnaati. Barattoonni kan isaan mana jiran jechuudha. Isinis amma mana jirtu. Yeroo boqonnaa kana mee haala kamiin dabarsaa jirta? Fuulduratti immoo karoorratti qabdu maali bara 2017 jechuudha? Ani kana nama yeroo gannaa kana dabarsaa jiru tokko yeroo dheeraa tapharratti hin dabarsu kitaabota naa bitame nan dubbisa. Yeroo sa'aatii tokko hanga sa'aatii 6 ammoo mana barumsaatti barumsi dabalataa kan gannaa jedhamee magaalaa keessatti jira. Isa barachaa jira. Karoorri kiyya kara 2017 ammoo qabxii gaarii galmeessisee mana barumsaa fi magaalaa biyya beeksisuun barbaada jechuudha. Baay'ee gaarii dhagamee badhaasa sirratti baatti jirta. Badhaasicha yoon badhaafamtee maalidha isa nutti himi? Kana bara 2015 badhaafame jechuudha. Bara 2015 kana lamaan dirree mana barumsaa akaadamummaatti waaqa damee dirreettan badhaafame kana daree fi kun immoo akka waliigalattan afireejii 97 tuqaa 7 shaninan akka waliigalatti fidee akkasumas ammoo kun ammoo ambaranaati bara 2016 jechuudha. Mana barumsaa maatii waaqa damee bishooftutti asitti jechuudha kana argadhee jechuudha. Inni kan biraa immoo kan waliigalaa waancaa ture waancichi hin deebi'e mana barumsaatti jechuudha. Dagamee manni barumsaa carraa kanaan barnoota bilisaa waan akkasii kennuun jira. Waan akkasii irratti manni barumsaa keessan? Manni barumsaa keenya akkuma beekamu maatii waaqa jedhama. Manni barumsaa kun carraa guddaa namaaf kenna. Inni tokko akkasumas nama jajjabeessa. Kan inni biraa ammoo iskoolaarshiippii yookaan carraa tolaa kan jedhamu barattoota kanani beeku barattoota 12 akka kennee jira jechuudha. Anis keessan jira jechuudha. Anis keessuman jira. Barattoonni kan biraatis ammoo jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barattoonni akkuma kee akka cimanii tokkoffaa barnoota isaaniitti barataa cimaa akka ta'an naamusa gaarii akka qabaatan mee maal gorsitan? Ani barattoonni akka geemii fi yuutuubiidhaan akka hin hatamne maatiin wantoota adda addaa kompiitaras haa ta'u laaptooppiis haa ta'u akka humna isaatti yoo waan biteef sana yoo waan inni dubbisu yoo hordofuu qaba. Yoo hordofes akka inni mee dubbisaa jiramoo faayidaa inni irraa argate tokko laaluu qaba. Malee biteef jedhee yeroo irratti dhiise mucaan tokko yookaan dubarri tokko bilbila sanaan yookaan geemii yookaan yuutuubiidhaan atamtee sadarkaa sana galaksistee sadarkaa qofaa miti ammoo qabxii gaarii galmeessuunis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu maatiinis hordoffii cimaa akka taasisan barattoonni immoo akkuma kiyya kana barattoota ciccimoo ta'anii boru ammoo akka biyyaaf ta'an nu egereen boru nutu biyya kana qabata nutu biyya kana guddisa waan ta'eef biyya tana guddinee akka guddattu taasisuudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatoomicha mee jaalala maatii keetiif qabdu akkasumas immoo galata hagammarraatti waan isaan si deeggaraniif qabduuf mee maqaa isaanii dheetii galateeffadhu. Abbaa koo Gammachuu Alamuu baay'een isa jaalladhasi baay'een isa kabajasi. Haadha koo immoo Fiichee Tuujii baay'een ishee jaalladha baay'een ishees kabaja. Ani abbaa koo Gammachuu Alamuurraa baay'ee si jaalladhan jedhaani. Haadha koo immoo Fiichee Tuujii baay'ee si jaalladhan jedhaan. Mee ijoolleenis gaa akkuma obboleessa kee akkuma keellee barattoota cimoo akka ta'aniif ijoollee maal gorsitaan? Ani ijoollee harka qalleeyyii ta'an gorsee
maatii isaanii jajjabeessee barsiisuun qabaa jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee ijoollee yeroo isaaniitti akka fayyadamanii sirriitti akka qayyabatanii barattoota ciccimoo ta'aniif achi keessa ilaalaa gorsiin ijoollee sirriitti qayyabadhaa yeroo keessan hin balleessinaa achi keessa ilaali. Ijoollee sirriitti qayyabadhaa dubbisaa akka tokkoffaa baatan godhaas jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaa guyyaa har'aa gaa maatii fakkeenyummaa guddaa qabanii ofiin baratiin immoo ijoollee isaanii sirriitti hordofaa turan egaa obbo Gammachuu Alamuu maatii isaaniitti wajjin isinii dhiyeessaa turre. Egaa isaan ijoolleen isaanii akka isaan ciccimoo ta'aniif egaa yeroo hundumaa galgala maal akka isaan baratan eessa akka isaan oolan dabtara isaaniillee hordofuudhaan isaan hordofaati kan isaan jedhani kun fakkeenyummaa gaariidha. Kanaaf maatiin ijoollee isaa haa hordofuu lafa isaan oolan waan isaan baratan hordofnuun gaa dhaamsa qophii keenyaati. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture Gammachuu Bisaakee ogeessota kaameeraa keenya Tasfaayee Fiqaaduu Warqinaa Girmaa akkasumas ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre. Egaa torbee dhufu qophii biraa iddoo biraatti wal agarra hangasitti nagaa.